Akkam jirtu daawwattoota keenya daawwattoota Nuubiyaa TV har'a kanan qabadhee isinii dhiyaadhe akkuma kanaan dura isinitti hime nyaata Wallagga keessatti qofa argamudha. Nyaanni Wallagga keessatti qofa argamu kun immoo maqaan isaa Ancootee jedhama. Nuubiyaa TV irratti akkuma kana dura waadaa isinii galee wantoota nama barsiisan wantoota nama bashannansiisanidha jedhee isinitti maqaa dhaayeraa seenaa keessaa nyaata keessaa wantoota garaagaraa qabadhee kan isinii dhufu isinitti himeen ture. Har'a immoo nyaata isinitti argisiisuudhaaf dhufe kun akkuma isin argitanii Ancootee nyaata jedhamudha. Nyaanni kun nyaata aadaa Wallaggaati. Wallagga qofa keessattidha kan inni argamu. Wallagga qofa keessatti maaf argama nyaanni kun? Guutummaa Oromiyaa keessatti, guutummaa Itoophiyaa keessatti maaliif hin beekamu isa jedhu yaadeetanidha. Nyaanni kun kan nama dhibu keessaa nyaata aadaa qofaa ta'uusaa odoo hin taane nyaanni kun wal bira qabee kanan isinii ibsuu danda'u isin dinnicha beektu waanta ta'eef dinnicha wajjin wal bira qabee yoon isinii ibse gaarii ta'ee yaada. Nyaanni kun dinnicha wajjin kan tokko isa taasisu affeelaniitu in affeelamaa erga affeelamee qocoodhaan nyaatama akkuma dinnicha nyaannu jechuudha. Saayiziin isa kanaa immoo gurguddaadha. Fakkeenyaaf isa kanaa akkuma isin argaa jirtanii inni kun isa kanaa wajjin dafee akka inni bishaatu ishee kanaa wajjin akka inni dafee bishaatu garaagar murmuraa jechuudha. Erga murmurree booddee immoo hin affeelamaa isaa booddee qocoodhaan nyaatama akka dinnichaatti jechuudha. Inni kan biraan immoo maal ta'a isinitti fakkaate innumti kun akka dinnichaatti murmuramee ittoon irraa hojjetamee ittoo isaa fayyadamu jechuudha. Garuu ani nyaata kana kanan isinii ibsuu jaalladhe har'a. Nyaanni kun dinnicha caalaatti kan inni faayidaa qabeessa ta'eef Ancooteen kun jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba. Faayidaan inni qabu erga akka kanaa biqilee guddatee erga guddina dhaabee kun amma fakkeenyaaf ga'eera jechuudha. Nyaatamuudhaaf ga'eera. Isuma kana immoo lafa keessa deebisanii kaa'u. Erga lafa keessa deebisanii kaa'aniiti innumti kun hin biqila. Erga biqilee booddee immoo hin guddata. Erga guddatee dallaarra ba'a jechuudha. Kun ammuma lafa keessa ture akka dinnichaa hin tortoru. Maaliin ta'u maaliin jedhu isaa booddee guddachaa deema. Guddinni isaa dabalaa deema. Baay'ee guddatee hamma taa'umsa namni irra ta'u yookaan hamma dukkaatti guddachuu danda'a. Baay'ee guddaadha waan ta'eef hamma noormaali xinnoo distiifaatti guddachuu danda'a. Isaa booddee akkuma isiniin jedhee faayidaan isaa inni guddaan jechuudha. Namni gaafa cabni badhaa konkolaataa ta'uu mukarraa kufuu ta'uu manni keenya farda dhaachisuudhaan beekama waan ta'eef fardarraa kufee harki isaa miilli isaa gaafa cabu namoonni nyaata kana isa lafa keessatti guddate kana isa noormaalis akka kanaa guddatu hin taane isa lafa keessatti guddate sana hin baqasu. Erga baqasanii booddee immoo maal godhu isinitti fakkaate nyaata kana jechuudha namaaf hin baqasu. Isa lafa keessatti hafetti immoo biyyoorra deebisu. Erga biyyoorra deebisanii booddee maal ta'a jechuudha inni sun hin hafa achumatti hin tortoru immoo kan nama dhibu keessa inni guddina isaa itti fufaa jechuudha. Inni hin guddata hin tortoru ijaarsi sibiilaa rukutameef yookaan wanta ittiin baafne sanaan wanta rukutamee fi wanta tokko wanta ta'uu hin qabu jechuudha. Isaa booddee nyaata isa baafne sana isa cabsinee yookaan immoo baqassinee irraa baafne sana maal goona isinitti fakkaate isa hin miicina. Erga miicinee booddee immoo hin kukkunna. Erga kukkunnee booddee immoo hin afna. Erga afamee booddee nyaatichi hin gogaa. Erga gogee booddee yookaan mooyyeetti tumama yookaan immoo hin daaksifama. Erga daaksifamee nama cabni lafee irra ga'e sanarra caba lafeeti yaa'u namni kan inni cabu lafa cabeeti lafa caba lafeeti. Caba lafee sanaaf kan fayyadudha nyaanni kun tumamee jechuudha. Kanaaf fayyadaga. Kan biraa immoo dheengaddaa namoota wajjinitu waa'ee Ancootee kanaa yookaan waa'ee nyaata aadaa Wallaggaa kana taa'ee namaa wajjinitu haasa'u gara maganaannaa deeme namni dhukkubsateetu mana hospitaala jira jedhanii utuu mana yaalaa sana keessa jiru dookteriin nyaata Ancootee jedhamu nyaachuu qabdaa ittiin jedhe nama dhiibbaa dhiigaa sana qabuun jechuudha. Isaa booddee gaafa akkasittiin jedhu namichichi waa'ee Ancootee sanaa itti himee Ancooteen akkasiidha dhiibbaa dhiigaaf gargaara. Qorattoonni keenya beektonni keenya akka kanaatti erga nama ajajanii erga dhiibbaa dhiigaaf gargaara ta'ee biyyoota Itoophiyaa kana keessatti Afrikaa Sahaaraa gad biyyoota jiran immoo dhiibbaan dhiigaa namoota irratti miidhaa gurguddaa geessisaa akka jiru isiniyyuu beektu. Naannoo keessan jira namoonni dhiibbaa dhiigaatiin rakkatan baay'ee lakkoofsi isaanii dabalaa deeme. Ancootee kanatti yoo fayyadame namni biyya alaatiin fiduu doolaaratti hin baasu gatii guddaatti hin baasu asumaa nu gaafattanii
argachuu dandeessu, nutti bilbiltanii argachuu dandeessu, viidiyoo kana jala isaatti lakkoofsa keessan yaada keessan kaa'uu dandeessu, unimmoo arginee information isinii kennuu dandeenya. Isa kana dumbaa immoo utuu hin taane nyaata kana gara magaalaa gudditti biyya keenyaatti finneera. Fakkeenyaaf hoteelonni akka Ililli International Hotel, Ramadaan nyaata kana hin hojjetu. Nyaanni kun guutummaa hoteelota Itoophiyaa keessa jiranii hoteelota gurguddoo keessa karaan ittiin galu gochaa jirra, daandii ta'aa jirra waanta ta'eef riistooraantiin tokko tokko keessatti jalqabamee jira. Ammumayyuu uniyyuu jalqabnee jira naannoo Dambalitti jechuudha. Kanaaf nyaata kana argachuudhaaf yaada keessan lakkoofsa keessan jala yoo keessanii information isinii kenninaa. Amma egaa nyaata kan ara isinii qabadhee dhiyaadhe kanaaf kan kana fakkaatudha. Garuu viidiyoo isa ta'an irratti immoo waan qabadhee isinii dhiyaadhu keessaa hordoftoota miidiyaa tuubii waan isinii qabadhee dhiyaadhu akkaataan itti akka ammayyaatiin hojjetame haala salphaadhaan riistooraantota keessatti argachuu dandeenyuttidha kanan isinii qabadhee dhiyaadhu. Ammasittuu miidiyaa keessa miidiyaa tuub Nuubiyaa tuub akka hordoftan like, subscribe, share gootanii akkana bukkee dhaabattan kana caalaa wantoota dhokatanii jiran wantoota seenaa nama barsiisan qabadheen isinii dhiyaadha. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Guyyaa gaarii.